Tolee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'a qophii keessummaa qabna. Qophii keessummaa keenya kana keessatti nama irraa muuxannoo arganna jennee yaadnu afeerree jirra. Isinis dhaggeeffachuuf gama keenya akka turtanii sinafeerra. Gama keenya akka turtanii waliin qophii keessummaa keenya waliin taasifnu akka hordoftanii afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya mee maqaa keessanii nu ibsurraa nu jalqaba. Thank you. For the question of really I thank you. Maqaan kiyya Jiman jedhama. Yes, maqaan kiyya Jiman jedhama. Baay'ee namatti tola dhaggeeffattoota keenya. Jiman jedhaniiru maqaa isaanii. Jiman haala maqaa isaanii akkamiin kenname mee Jiman kun eessaa isinii kenname akkamiin si kenname maqaan kun akkamitti ittiin waamuu dandeessani mee kana dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa. Yeah, it is my name. Jiman maqaa kiyya. Jiman means in our foreign language, Jiman means nama jirata. You know, nama jirata. Akka jechuuti. Jechuudha. Hiiknisaa nama jirata. Of course nama jirata jechuudha. Yeah, nama jirata jechuudha. Sure. Hiikna isaa kanuma. Tolee alitti maqaa keessan ibsitanii baay'ee namatti tola. Namoonnis irraa baratu jennee yaadna. Kumti maqaa keessanii baay'ee jabaadha. Baay'ee namatti tola. Haala jireenya keessanii Ameerikaatti taasisaa turtanii nuuf himuu mee dandeessuu laata? Yookaan immoo akkaataa kamiin biyya alaa kana baatanii isa jedhutu nu ibsitan. Yeah, I joined America when I was a child. Yeah, man. Yeah, and also waa'ee jireenya situ nu barbaade waa'ee jireenya jireenyi timaatiimi. I miss tomato. You know tomato? Yeah, you know tomato. Yeah, of course. Or you say potato. I miss mose. You know mose. Jechuu dandeenya jechuudha. Hiikachuu ku dandeenya jechuudha. Jireenyas already timaatiimi. So hiika biraa hin qabu jireenyi jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya tolee waan jajjabaa irraa barattaniitu jedhee yaada keessummaa keenya irraa tolee nuuf galatooma. Dangulee show. Thank you. Bye.